kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadhaa kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi Oromoo nama gaddisiisu Kadir jechuun nuuf artistii qofa miti qabsaa'aa mirga dhala namaati. Oromoof jecha jalqabarraa kaasee hanga ammaatti gatii guddaa kaffalaa tureera. Kadiriin kan cabse dheebuu saba isaati. Kadiriin kan cabse dhukkuba qofa miti. Kadiriin kan cabse qabsoo sabaa irratti diinni rukuttaa hamaa irraan geessee yeroo ammaa kana rakkoo hamaa akkasiitti saaxilamee jira. Kanaafuu Oromoon qaalii isaa kana dafee lubbuu isaa baraarrachuu qaba. Artistoonni Oromoo, abbootiin qabeenyaa Oromoo dafaatii nuuf qaqqabaanii. Kadir yaalamee yeroo ka'us akka gara biyyaatti galu hundi keenya sagalee dhageessifachuu qabna. Leenca keenya Rabbi si haa fayyisu. Hundumti keessanuu amantaa hundaan du'aa godhaafi.